Uummata kiyya jaallatamoo akkam jirtan nagaa keessan lubbuu kiyya baduuf turte badiisarraatii of kalteetti daba goonee yookaan darba tokko goonee otoo hin taane waan uummanni keenya keessa jiru waan mootummaan biyya sanaadhaa uummata keenya irratti gochaa jiru ifaa ifatti itti muudhaatii fi harka duwwaa mormuun dhumarra lubbuu keenya balleessuurra hamma ga'utti ga'e. Ta'us garuu guyyaa waaqaa malee lubbuun rabbi kaa'ee hin baatu oolleerra. Asumaatiin warri dhaabbata jirraa orgaanaayzeeshinii biyya Awustiraaliyaa jirutti miseensa taatanii fi yeroo balaa badduu kanatti ariitiidhaatiin naqaqqabuu keessaniitiif warra jirraa orgaanaayzeeshiniidhaatiif miseensota isaaniitiin ulfina guddaa kabaja guddaa qabdu isiniin jechuun barbaada. Egaa wanti narratti raawwate silaa du'a ture. Yeroon isaa gara galgalaa ture. Billaan isaan natti gadhiisan silaa morma kiyya irratti ture. Akka isaan yaadan hin taane malee silaati kan lubbuun kiyya iyyuu baatu turte billaa isaan aggaaman mataa kiyya qabate sun mataan kiyya tarsa'u irraati kan darbe kun hafuurana keessa akka isheen jirtu waaqni jiraattu waaqni godheera. Egaa birmannaa naa gootaniitii fi warri jirraa orgaanaayzeeshinii ulfaadhaa uummanni kiyya bilbiltanii nagaafattanii of ooltee of kaltee jettan hiriyoonni koo hundumtuu galata guddaa qabdu. Jaala kiyyattiin jira hammasi deemsitti fufu ammayyuu mormii keenya innaa amma inuma itti fufu. Mootummaan uummata nyaatu kun hamma inni sanu balleessuuf jedhu kana dhaabee nuyi abbaa biyyummaa keenya argannutti deemsi keenya gara duraatti. Aangootti fayyadamanii uummata dallansiisuu uummata ajjeesuudhaatii fi bittaa ofii yookaan kolonii ofii bubbulchuudhaatiif abboota keenya balleessuu ajjeesuu qaluun nurraa dhaabbachuu qaba. Kun mormii keenya hamma mormi keenya citutti. Ulfaadhaa galatooma. Daani'el Gammadaa namicha isin kara deemaa ittiin jettanidha. Fayyaa ta'a.